godinni Gujii lixaa kun waan bacaaf keessa qaba. Albuuta qaba, buna qaba. Ammaan tana uummati keenya ka baddi daree qubatu buna sanii haala nagaa qabuun gurguratutti hin jiru. Bara kanaaf mootummaan gabaa buna illee nu fooyyessee gabaa dansaa gurguratu jira. Isa gurguratu jirru sanii abbaan qabeenya addate birri gara uummataa gadi ergu san qofaa moti gama horsiisee bulaalleen uummati yoo hojjanna jedhu yennaa korma qannu jibicha qannu hin gurguranna yonni jedhee yaada baafatu abbaan qabeenyaa waan magaalarra gadi hin buuneef sababa sodaa warra shororkeessatu aabawoo shan'ee kanaan sababa isaaniitiin kaka'e abbaan qabeenyaa gara magaala tokkootti birrii guddoo ergu. Kuni dararama ABO'n shanee jiraattota godina Gujii lixaa irratti gahaa jirudha. Qaamni garee TPLF waliin ta'uudhaan Oromiyaa keessatti jeequmsa uumuudhaaf ajjeechaa fi saamicha garaagaraa raawwataa jiru kun Gujii lixaattis uummata Gujii Oromoo nagaadhaan bahee akka hin gallee fi qabeenya ofumaa dhamee horateetti akka hin fayyadamneef taasisaa tureera. Gareen kun gara jabinaan tarkaanfii uummata ofiitti fudhataa tureenis maanguddoo hanga dargaggoo irratti shamarran ulfaa hanga daa'immanii irratti ajjeechaa sukkanneessaa raawwataa tureera. Garee diina waliin hiriiruun uummata Gujii qabatee biyya diiguudhaaf socho'aa jiru kana ofirraa qolachuudhaaf abbootiin gadaa Gujii fi bulchiinsa godina Gujii lixaa waltajjii maree gaggeessaniiru. Bulchaan bulchiinsa godinichaa obbo Tafarii Wandifraaw gochaan garee kun raawwataa jiru uummata Gujii diina isaa ofirraa qolachuudhaan seenaa jabaa qabu mataa gadi qabachiisuuf yaalii taasifamuudha jedhan. Bara Gujiin mataa itti gad qabatuu miti akka garuu Gujiin mataa gad qabachuu danda'u ergamtoonni TPLF ABO shanee qabatanii qabeenya isaa saamuudhaan uummata goota kana akka inni sodaataa ta'u hojiin isaa hojjechaa turan waggoottan lamaan darbane keessatti ammas harcaatuun isaan keessaan bibittinnaanee hafan uummata kana garboomsuuf barbaadu. Kun ammoo ta'uu akka hin dandeenye uummanni keenya seenaan qabsoo uummata keenya darbeel sirriitti nu akka yaadan taachisaa jechuudha. Abbootiin gadaa fi jiraattonni marii kana irratti hirmaatanis qaama uummata Gujii qabatee biyya diiguudhaaf socho'aa jiru irratti tokkummaadhaan duuluun seenaa keenya itti beekamnu gochaan agarsiisuu qabnaas jedhaniiru. Nuuta amma du'an sodaan yoo waaqa nu jeessa adoo dubbadhu du'uun danda'an. Adoo si sodaadhee duuteete duruu du'eeran jiru. Amma nama humna qabu kan ammas ciisu kun alla hunnallee dhabu numa gula sheenkisa amma tanarraa ka'a duulatti murra an duula muree mulaa duula amma dubbitan. Nami sodaattani warra gala. Gargarillee nu baasa nami jaalattanullee bu'aa nutti hima. Warri kun nu dansaa hin tun jedha ammuuta nutti himaa dhiiroo. Gargarii baana. Nyaabateen walaana nutu qurxii yokkana. Adda ilmaanteen asii hobbaasan galgalaa ganama duudii. Kanaafi dubbii nama hedduu eegata. Ammaa tana abbaan gadaa lassii dabarsa. Lassii sarraa ka'ee duuli wal fakkaatu. Tokko dubartii mana aduu hafin karaa baddaa kanatti karaa jara jirtu kanatti duulatti baanaa hi'aanaa. Akkuma juuntaa wayyaanee ofirraa jissinu shanee hattoota gaggabdoota kanallee ofirraa jissina jedhaa galatoomaaf. Namni siin dittee madeessin hin jiru. Namni siin qabeenyaan gubin hin jiru. Namni siin daldalarraa hambisin hin jiru. Namni siin nagaa isaa boorestee bahaa gala yaaddootti hin godhin hin jiru. Kanaafuu qabsoonnee bifa wal fakkaatuun dhimma ABO shanee kana ofirraa kunne olaantummaa seeraa olaantummaa yookaan qindoomina uummanni Oromoo Gujii qabu itti agarsiisuu danda'u kan. Abbaan gadaa Gujii Jiiloo Mandhoon akka abbaa gadummaa kootti garee sarara dabarra jiru kana gara nagaatti deebi'i jechuun irra deddeebi'ee gorsuus faallaa kanaan garuu gareen kun bilbilaan na dorsisaa tureera jedhan. Galaa jedhee ilmaan tiyya anuma asin dhale abbaan gadaa keessanillee anuma galaa jedhee waan dadhabeef haga kaambiisii duudii haduuta duutee ajirtu isiillee beekti akka kaambiisii duudii dhaqee waan kadhadheeruuf waan dadhabeeruuf waa amma ilmaan nu jalaa fixxuuf waa amma dhaadannoo guddoo natti dhaadattuuf ani dhaadannoo isiin natti bilbilaa dhaadattullee waan sodaanne duruu jaarsaa dhaadannoo isiin natti dhaadattu waan jedhee deebiseef manni bal'aan kun dhaga'uu qaba isii an jaarsa wamaallee isin hin godhu adhee isin hin danda'u wamaa isin hin godhu maaf sijjeenna naan jettan jedhee deebiseef. Taarikii Gujii sijjeennee taarikii Gujii lafarra balleessina. Nami taarikii Gujii ijjeesee balleessu adhaan jammaree kiyyaa miti. Taarikii Gujii hin balleessitanu dandeettanii yookuun du'elli abbaa gadaa nama du'eeru nama lama dhaggee addumanni battalmanni itti du'etti bakka buusan malee taarikii Gujii
isi warra baddaa keessa deemu dhiisi warri badhinna ba'ee zaman Haayile Sillaaseetu taarikii Gujii balleessuu dadhabaniiran isin hin dandeettan jedheen balleessuu. Kanarraa ka'uunis qaamni biyya diiguudhaaf maanguddoo dubartootaa fi daa'imman ajjeesaa jiru qabeenya uummata koo saamaa jiru kun kan koomitii jechuudhaan murtoo abbaa gadummaa isaanii dabarsaniiru. Murtee teenya tokkoffaan nami diina Itoophiyaa waraanu waliin diina saniin gola ta'ee nama Gujii ijjeesu Addaan Jammaree Kiyyaamuti. Addaan Jammaree nami sun inninuu mataa isaatu diina. Nami Gujii gaadee Gujii qabee Gujii ijjeesu diina. Diina ennaa jennu nami Gujii qabee Gujii butee akka durraa ijjeesu diina yoo jennu namichi sun mana namaan beeku nami nama fidu nami nama san qabee nama santi geessu. Nami sun tana dubbatee bilu akkana siniin jedha jedhaatti geessu. Ila nama sanii laaluun mootummaan uummati ila namicha nama jeesuun laaluu qabaata. Nama mallee abawoo shanee tana bulchu namatti areeru nama wayaa jala keeyatu nama dhoffatu nami isa dhossaa bulchu nami sun Addaan Jammaree nama Kiyyaamuti qaamni mootummaallee beeku uummati kullee beeku.